warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan kiyya jirra jirtu akkam jirtan obboleewwan kiyya? Alhamdulillahi rabbil alamin nubura nagaadha obboleewwan kiyya. Warroonni jadiida dhuftan subscribe like nuuf gochuudhaan nuti dabalamaan isiniin jaa obboleewwan kiyya. Kanin har'a isiniif qabadhee dhufe viidiyoo aappii zeenii isiniif dalagu jechuudha. Obboleewwan kiyya akkuma waliin beeknu akkuma waliin argaa jirru zeeniin buluuka tahee jira jechuu irra hedduun isaaniidha jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya ani immoo sa'aatii ammaa kana keessatti akka isiniif dalagu abdiin qaba jechuudha. Jechuun yaani aappiin kun akka isiniif dalagu jechuudha abdiin qaba. Kanaaf obboleewwan kiyya warroonni na jala jirtanis sheerii laayikii nuuf gochuudhaan obboleewwan kiyya nu deeggaruudhaan nu bira dhaabbadhaan isiniin jaa. Hayya obboleewwan kiyya aappii telegiraama kiyya jala isiniin kaa'a. Liinkii telegiraama kiyyaadhaan viidiyoo nama isinii waraabaa jiru kana jala isiniif hin kaa'a. Achi buufatuu dandeessan jechuudha. Ammallee pilestoora keessaa argachuu dandeessan jechuudha aappii kana. Hayya obboleewwan kiyya aappii kana aappiin kun isa kam jechuun keessaniin oolu aappiin kun isa kana jechuudha. Irra hedduun namaadha qabaatuun mala jechuudha yookiin aappii kana garaan dura buufatanii qabaatuun keessan numa bala. Hayya obboleewwan kiyya aappii kana gadi buufatan jechuudha. Ani amma telegiraama jala isiniif hin kaa'a pilestoora keessas yoo dhuftan argachuu dandeessan jechuudha aappii kana. Aappii kana telegiraama keessas ni argattanii. Hayya obboleewwan kiyya aappii itti barreeffatanii ni buufattan jechuudha. Aappiin isa kana aappii gad buufattanii ani amma waan hin gabbuufadhee jiruuf gabbuufatuu nan barbaachisu jechuudha nan seena. Hayya obboleewwan kiyya aappii yeroo seentanitti abdeetii gootan jechuudha. Aappii abdeetii yeroo gootan asitti jechuudha. Bakka kanatti lama tuqaa isiniif kaaha jechuudha yeroo abdeet isinii ta'e. Yoo abdeet isiniin ta'in isiniif hin kaahu jechuudha. Lama tuqaa duwwaa isinii kaaha. Isin akkasitti abdeet godhattan jechuudha. Abdeetii eessan akka gootanis islaanii beektanii tuttuqaa sadii tana dhuftaniiti jechuudha abdeet gootan jechuudha. Akkuma asirratti isin agarsiisaa jiru kanatti abdeetii isa kanarratti gootan jechuudha. Isa kana gachuu qaaftanii aappii abdeetii yeroo gootan zeenii irra ni kaattan jechuudha. Zeeniin tokko qofa jechuudha. Warri mobaayilii 60 39 qabdanis ni dalaga. Jawwii firiidha jechuudha kan dalagu ammalleedha. Kanaaf obboleewwan kiyya ani amma zeenii filadheen jira waan ta'eef isa gubbaadha jechuudha. Gubbamatti dhiiftan jechuudha. Lakkoofsuma tokko irratti dhiiftanii. Hayya obboleewwan kiyya aappii kana dalaguu fi dalaguu dhabuu isaadha waliin haa laallume inshaallahi. Hayya obboleewwan kiyya aappiin akkuma asirratti argaa jirtan kana akka ajaa'ibatti isiniif dalaga jechaadha. Ni agartan jeetii yaada. Aappiin akka ajaa'ibaa kanatti isinii dalaga obboleewwan kiyya ni agartan jeetiin abdii qaba. Kanaafuu asittillee dalagaa jira silaa arguu jirtan naf fakkaata lakkaa'uu jira jechuudha. Hayya obboleewwan kiyya aappii kana mee telegiraama seennee walumaan haa laallu maali yuutuuba jechuudha. Aappiin akkuma asirratti argaa jirtan kan akka ajaa'ibaa kanatti isiniif dalaga jechuudha obboleewwan kiyya. Obboleewwan kiyya warroonni jadiida dhuftan subscribe like nuuf gochuudhaan nuti dabalamaadhaan isiniin jaa obboleewwan kiyya. Hagaan dandahee waan hin dandahuun isinii barbaadee aappii akkaan isinii fiduuf hamilee naa ta'uudhaan na jajjabeessan isiniin jaa obboleewwan kiyya. Akkasitti obboleewwan kiyya haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.